Ate kudu fitya mas nitiyadu jinning gogoy tu mati mataradu. Aka gineta dala arga dikit nata ada cerati marga. Muka oda ka alat ada mebasa jala lawan utuba naftu gararasa. Jiruf jirenya madayo mun artina muda wakni siniraga bugija mortu fi muda kan hama sinitiya dumo wanda katande mortu ito kuntala bate sagina ke sajortu. Misirota hafa bonus waldi bashito mana ke sani kufin kibe wolfa fi ito wal kabanda hafa wal tita hape barajirat tamkutu wal walif bana lape. Wakni undar rajalu isnirra haka bubadi ya sagam modemo muftaa namasadi. Jadi sini bisa kuno yang bagutu di sana bisa mewak di sini bagutu. Karena tiang sudah hasa misirota lamani. Misironi laman warre wal sudah laman jechuudha. Mal walin jat kiro saganta kanarratti otoo argamanii maal waliin jaan gammachuu isaanii akkamittiin ibsatan ijoolleen lamaa wal fuutee wal duraa dubbata. Inni jalqabaa dhiiroo tuujii maal jaa bakka tuujii bu'eetti dubbachuu deema akka waan biratti na jalaa hubata. Tuujii jaalatti dhugaa bar fageenyaan hin daanga'u anaaf si adda baasuu qophiyyuu hin danda'u nuti waliif uumamne oboroodhuma ganamaa balballi onnee keenya argaa waliin banamaa. Farda jaalalaa yaabeen asii fakkii utaalaa guyyaan manatti galeen waa'ee makee yeelalaa halkan abjuun dhuftee harruudhaan natti seeqxaa takkallee beektu muftee kolfumaan onnee saaqxaa. Yaa kunuunsaa tiyya bar ati naaf qabdiidha bultee naaf mul'atta saartee damee baaftee firii naaf mul'atta daaliftee bilchaattee soorata naaf laatta caba beelaaftee buusinii keessaa ba'a gumaacha keetiniin kufus lafaa ka'a yaa kaznaa jiruu kootii si qofaan naa ta'a. Dukkoo jaalalaa qabsiiftee dukkana koo ibsita jireenya koo booruu qalattee naaf tolchita na abdadhu naan jettee egeree koo miidhagsita. Sinan kooluu baasee qilleensa yaabbadha sinan akka doonii galaana daakkadha sinan galma ga'ee hafuura baafadha kanaaf biyyaa burumtuu dhugaan si jaaladha. Ati yoomuu naaf riqicha boruu koofis dagalee nuti lachuu waliif godhicha waliif haa taanu sagalee osoo xiyya ta'uu baattee kan biraa heerumte silaa onneen xiyya jaalalaa walee nafte silaa warri keessan kan biraaf silaate jiruun naaf namni waraabuna nyaatee. Bar osoo silaa si argachuu baadhe yoo na fayyaan qabu akkaataa maraadhe jaalatamtuu kunuutoo bagan si argadhe. An osoo si dhabee maan naaf wayya silaa manni koo dukkanamee eessatti gala silaa ati jirree manni koo ilimi halkan guyyaan qabu halkan guyyaan jedhu waan qabu shilimii. Waanuma hundaafuu miidhamuu koo baddee haadha manaa kiyya baga taatee dhuftee mana koo dukkanaa'ee baga naaf ibsite. Kanatti aansuudhaan haasaa eenyuti? Kunuunsaa. Inni dubbate amaaltiin jallisee silsilee. Apa
you should be a solution for that problem without any conflict. When one is angry, the rest one have to be laughter. When one is sadness, the rest one have to be happiness. If you prevent any problem, you can win life struggle. When you make decision, you have discussed with each other. At the end, I want to say happy reading. And I wish peace and a lovely life for you and your family. For listening